addunyaa keessatti uume eessa doolara gannaqaa eessa dhaqee bashannana eessa dhaqee waan haarawaa daawwadhaa kan jedhu holqi soofumar tokkochi bar yaa ummata Baalee akka rabbi si badhaase agati waggaa beeqa daaraan si nyaattee sareen si nyaatte alhamdulillah jedhamee ummanni Baalee hoteela babbareedaa ijaarkaam reestooraantii babbareedaa ijaarkaam siree rabbiin kennaa wasi kenne beekta doolara fidee mana keetti gannaquu deema kaati Ameerikaa Awustiraaliyaa Kanaadaa barbaadu deemu ifaajii takka malee teknoolojii addunyaa irraati barbaadu fidanii qeeteetti gannaquu deeman waan ati biyya namaa dhattee daawwachuu deemsu daawwachuu dhufuu deeman qopheeffadha haala mijeeffadha dalagaa dhabbaa kee godhi doolara tiraanspoorteeshinii irratti gandi ganda turistiiti alhamdulillah teentii ilaal sharaa hoteela sharaattu jira Asusuu bakkarraa bakkatti hoteela manaa kaan caala kireeffatta jedhan. Onlaayin ingartee ji'a lama sadiin duratti malee hin argatan. Achuma teettee dhubate ji'a lama sadiin duubatti buug godhu jettan. Sharaa barba takka maal kana san godhan jettu sharaa keessatti onnati gootu sisteema mana fincaanii maal kanniin sharaa barodhu yeroo barbaadde martee makiina keessa darbitee deemtaan. Warri qabeenya rabbi si kenne makiinaalee gartee turistiidha. Bani magaalaan Finfinnee kana keessatti warri gartee akka adda qabeenya rabbi harkaasinii kenne kunniin gartee makiinaa hin jiraan akka Ameerikaan fa'aa tonna gootu kana of keessaa mana ciisaa siree waa hunda mana fincaanii of keessaa qabu kana qopheesse. Abbichuun biiznillaahi ta'ala inshaallah walaa shaneef shantu walaa faannoo faltii walaa tiiphellee fi tiisisa walaa shaabiyaadhaa fi shamtu tana inshaallah rabbi biraa taate mammagaallan Itoophiyaa fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa dhaqee agartee qoshaashaa yeroo manni qoshaashaa takfiifantuutaa fi gartee jirami ganda keessa jirutti inshaallah yoo nu qulqulleessanii ganda turistii taatu deemti Itoophiyaan asiin gara Amboo gara galtee gara Jimmaa gara galtee asiin gara gartee gara feete deemu Oromiyaan Harargee dhaqe bakka hundayyuu rabbitu nuu kenne dachii bareeddu akkana tan alhamdulillahi rabbil alamin lafa mukni biyya biraa bara yoo tidhatte bona yoo tidhatte mukni gogaa yeroo roobni roobu Ameerikaa wata madhatte yeroo roobni roobu takkaa mukni biyya kana bayeetta mukni ati agarte waggaa 20-30 gogeetta yeroo roobni adda caamee yoo tidhatte ammoo ajaa'iba mukni martuu baala yaase biyyi bosona akkanaa rabbiin akkanatti muka itti kenne eessaa dhufeetta mukni isaa wati ilaalte gartee feeki qullaa kana namni yeroo eeggatee yeroo cabbiin faa badde maal kana hin jiraami kun cabbii daawwata deemaa kun gartee yeroo mukni bahe kana lafa magadi kana usubee bara laastika kanarraa achirraa tolchite addunyaan waan qeeteena keessa rabbiin akkasi kaayee kana ambi laastika irraa tolfata garte lafa diqqoo takka muka tokko yoo murte akkana wal lubbuu nama ajjeeseeti ambi keenya gubee wal ciree acciree kasalma irraa baasee gurgurata ciraa wala guyyaa kana gartee ganda keessa hin beeku maanaa isaa hiikkaa isaa qorsamee qabu kuni keenya kun soo kanaaf inshaallah wanni isin jechuu barbaade maali haga kalee miidhamne abboota keenyaaf akaakayyoota keenyatu sareen isaan nyaattee akkasitti hiyyummaa osoo waan argin dabran malee ijoolleen amma dhuftan hin iyyinaa warra paartii siyaasaa keessa galaa ijoolleen new generation just as koota dafa baradhaa gaafa gaabbitan tuma kanaaf isin jala baraa Mustafaa akkanumaan boru gaafa turistiin dhufte afaan bantee dhaabbattee gartee harka marattee akka dur gaafa ijoollummaa uummata adii yoo gadi jala dhaabbannee afaan bannee laallutti afaan bantee ilaalin nama zabanni zabana ammallee gartee qarummaa waa godhaniiti qaruu ta'edha akka teknooloojii wani barumsa si beeksisa abbaa barumsa sadiyyuu si galee barumsa laafaa amma namni akka kaleessaa sanii jedhee waa xixiqqeetu miti wanni hundinuu amma AI itti hirkattee jechuudha artificial intelligence kana qofa wajjin haasa'uu dandeettii san qabaachuu qabdu. Kanaan ala qor'ee fiigee boru maalii yoo dhaqee waa godhe yoo ta'e teknooloojii abbaa kiyya huura keessa onnaa keessa si buusa onnaa artificial intelligence'n huura se'ee fuudheetiin gaarbeejii keessa si kaa'a. Ofirraa dhoorguu danda'uu qabda. Adda Facebook gubbaa teettee nama arrabsaa oolu nama jabaa oyuu fakkeessitee gartee miskiina mararraa gartee tiiptoob taaktaak godhi maalii yoo godhe mee naatiin jifatanii mee maalii yoo kanatti gartee kana qocuun jallame. Gabbuu dalagi. Kanaaf jennaan sadaqaa biyyatee keessa teettee balbala mootummaa dhaqattee akka Ameerikaan food stamp qabu sadaqaa si safaran jechuudha. Adda ofitti hin taphatin dardar. Kanaaf kun kana inshaallah kan biraa immoo soofumar yeroo dhaqan soofumar keessatti abbichuun soofumar karramee qabu akka qabuu fi waan takka namni hin argin hedduu akkuma san keessatti eebada dhiira jagni akkasii beektan lafa kaa yaa ta'u achi taa'ee waliin taa'anii halkaniinis guyyaallee hojiin mari'atan. Mee akkamiin laaltanii haala kana?
Namoonni boo'u jechuudha. Jecha lama keessaa isinii fuudhe jecha jedhame keessaa jecha kabajamoo pirezidantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimee bannaa taachuu obbo Shimee illee isinillee jabaadha. Rabbiin gartee kaasinaa jajjabeessu. Oromiyaa akkana jirtu bareedduu tana silaa namni keessa fiigee dhaabbichuu dura waa hunda godhu isin ture. Ammallee hin dhiine lafti. Hin dhiine. Bartu. Namni dhaabbichuu waliin oole. Namni dhaabbichuu guyyaa takka arge waliin oole miti. Akka itti fiigu. Akka itti waa dalagu. Akka seenaa dalagatu. Garuu nama hedduutu dhaabbichuu waliin oole. Farduu mataa ta'ee duubatti hafanii jechuudha. Hadha soofumar silaa namni dura dhaqee dhaabbichuu illee fidu obbo Shimallis ture jechuudha. Ayidoon maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Quba hin qabneen agarreef ta'e yaada warra duraa qabanii ayidoon ana murteessuu hin danda'u. Garuu waan takka jedhan waan ajaa'ibsiisu. Shimeen waan jedhanii wanni ta'e tuni akka malee jajjabdu beektanii. Anamma jiraachuu hawwee jedhani. Umrii dheertuu jechuudha. Jasti ni jiraan yeroo garii waan tokko hin hawwita. Yaa Rabbi umrii naa dabali. Yeroo akkamiin laaltaan irra dhufte shimee wanni jedhani jiraachuu hawwa anamma jedhani. Maaliif dhandhabuuf kaa? Waan gaggaarii gad dhuftu kana Itoophiyaa kalee beelaan himan kan namni keessa bashannanee quufee biyya turistii namni keessa dhufee garte. Adiin kun bari yeroo dhufe silaalee oh my god. Ati barsiin jedha bar. Yaa Rabbii. Biyya akkam Rabbi si kaahire akkamii qabdan siin jedha maaliif? Amma namni biyya Arabaa kan dinqisiisataa fi gaazan lafaa burqa jedhanii. As jira gaazni nu bira abbaa biyya Arabaa maal hawwitaa? Gaazni as jira. Amma Suudiin faati boo'uu eegalte beektusi. Iraaq Suudiin faati biyyoonni Arabaa guutuun bari. Jetti galgala. Maal taate waliin jetti galgala kanam. Osoo biyya biraa taatee qaate itti gurmeessitee itti kaate. Namni ammoo amma haraa kiiloo jiru abbichuu. Gaafa duraa itti abbichuu waan dalagu beekaa beeku. Dubbii abbichuu tan taphatee waan jee Arabootaan dhageettanii. Siyaasa meeqa dalage bara. Musliimni Itoophiyaa keessa jiru jedheen. Araboota guutuu yoo qabdan Musliima Itoophiyaa keessa jiru geettan hedduminaan jedheen. Diinagdeen illee isin gargaarra. Isinillee barsiifnaa jennaan alaa jedheen. Ammaaf sunuu barfuudhaaf ammaaf diinagdee ammaaf yeroodhaaf ni barbaadna. Barumsa ammoo isin diinii islaamummaa gadhiiftanii jirtanii. Nutu nahaawii baratee isin barsiisaa jedheen. Arabni dur gartee jettee wadduugaa na'am jettee liqimsitee maaliif yoo gabas laaltu maaliif jedhe jettu sheekoleen Suud Arabiyaa keessatti bakkoota biyyoota addunyaa kana keessa olumaa hin gurguddoo yoo gallaalanii sheekolee gartee dachii Itoophiyaa tanarraa Ardul Habashaarraa warra sanyii Bilaalii fa'aa gartee dallahan. Achitti hin dhaabbanne leencichi Oromoodha. Isin Araboonni namni Iraaq hin cabse, namni Siiriyaa cabse, namni Yaman hin cabse, namni Liibiyaa cabse. Ufii wal gurguurattanii islaamummaan tanan qabdu islaamummaa gadhiifti dhaamsa guddoo dabarseef. Adda kan yeroo Araboonni amma tan agartutti maal taate beektanii Suud Arabiyaan xiixu eegalte akkasillee haa ta'u keessaayyuu baalee waa dhufee agarraan xiixxee barreessuu jirti. Ayihooni akka hin jenne abbaa kiyya bineensi abbichuun tolchaa jiruuf hidhate biyyoota Arabaatii miti. Biyyoonnummaan guddatanuu kan biyyi gariin hin qabne jiraadha. Suu 35 fa'aa hidhate abbichuun. Diroonii fi tolcha. Isinii galee? Waggaa 7 keessatti waan namni waggaa 100 dalaguu dadhabe Afrikaan aga bilisoomte waggaa 60-70 jirti. Yuroopiin maal kunniin waggaa 200-300 dura jiran. Har'a hedduun biyyaa balbala cufachuu jirti. Maaliif wanni karaa Afrikaa keessaa saammatan guutuu si Afrikaan noo jechuu jirti. Keessaa yoo gaabbichuun dhufe Afrikaan akkam jedhaarti? Hin ta'u hin biyyoo. Dheeduu dhufu jirti kaa Ibraahim Teerarii fa'aa agartanii Faransaay wuxuu jedhee dibannee wuxuu tolban wuxuu biyyoonni Islaamaa hedduun isii wuxuu jechuu jirti wuxuu jechuu jira namuu godhate. Dubbiin jajjabdu bara wannan baqa battee sin tapha seetan. Maaliif teeknooloojiin addunyaan dalagdu kun bakki keessaa ba'u Afrikaa kana keessa hundi isaatu koompitara kana qabadhu meeshaa ma'ati namni adda biyya akkasii teeknooloojii Taslaan bannamtichi gartee makiinaa 200 ol ordara Taslaa kan kana ordar godhe abbootiin qabeenyaa.
50 dalaguu dadhabe. Wanni sibiila Ameerikaa keessaa hararii dalaganii miti alaa dhufa wanni martu asuma bira jira. Warri nukureer dalagu waan adda addaa kanaaf teekinooloojii guddaa dalagu saayintistoota qabu jira gartee haga funyaanii saayintistoonni akkana nyeq biyya isaanii keessa wata akkan jiran. Yallam. Wanni sibiila takkaa walitti fidanii walitti gubanii hin jiru. Namuu qara kaan dha'ee wanni Awurooppaan achii kaatee lola addunyaa tokkoffaaf lammaffaa wal cafaqee ilma namaa qalee daaraa godhee wal balleessee asiif deeman nu bira gara keenya kan Araban tun deeman. Addunyaan gaafa koloniif kaatu Araboota bira dabarte gaaz malee homaan qabdu. Teenna tana immoo irra wal fixin qircattee bara. Itoophiyaa turte Afrikaan tun guutuu maqaa akkas beektu isin Xoophis. Qircatanii namu gaafa bilisoome kun Somaaliyaa jedhee kun Keeniyaa jedhee kun Suudaan jedhee maqaa moggaafate. Ilmaan kuushiti kanarraa kaafnee dachii rabbiin waa keessa kaahee tana itti bobba'e namu. Eekaa lafeen ilma namaatu as Itoophiyaa argamtee baras Luusiin. Rabbiin bakka ilma namaatii mijooftu ganama kaa'e kan qilleensi isii bareedaa ka cabbiin itti buutee maal jenne yeroo kaan aduudhaan woqan ka waan hundaa keessatti argatan muka illee qabdu gaaza illee qabdu albuuda illee qabdu garbuu illee qamadii illee wanna hundaa keessaa asii gannaqee rabbiin asirra jiraadhaa jedhe.